Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokko. Amiin. Amiin. Kabajamtoota, jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattu, Waaqayyoon immoo caalchisee kan isin jaalatu. Nageenya araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan, akkam turtan, akkam saafdee kee akka dhageessan. Amiin. Egaa tiksee akka badii balleessaa baay'ina gidiraa laphii keenya osoo nutti ilaalee akka artummaa fi tolummaa isaatiif deebi'aa kan nu eege maqaan Waaqa keenya fi isa keenya qoricha addunyaa uumaa keenya Yesuus Kiristoos. Jijjiirri kan galatoomne nuuf haa ta'u. Amiin. Maqaa isaa waamnee kan ishee dhiisuun kan nuuf hin danda'amne dhiisneetis kan hin beekne waadaa fannoo jalaa kennaa guyyaa jimaataa qulqullootaa obboleetti argamoota haadha saba hundumaa maqaan haadha keenya qulqulleettii durbee maaramii kan jijjiirri kan galatoomne nuuf haa ta'u. Amiin. Ergamoota wareegamtoota to'attoota abboota gadamaa qoonqoo sadarkaa isaanii kennite maqaan isaanii kan jijjiirri kan galatoomne nuuf haa ta'u. Amiin. Ayyaanota guyyaa irraa ji'a waggaa yaadatamee kabajamee jiru baga geessan baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessan baga wajjumaanuu keenye kan bara kanaan kan nuuf eege bara itti aanuleen haa ga'u. Egaa jecha maatii Waaqayyoon obboleeyyan keessan dadhaboo fi cubbamoo kan taane qophii guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaallachuudhaan qophii hafuuraa gaaffii deebii tokko qaban isiniif dhiyaanne irraa qopheessitoonni qophii kanaa kan obboleettii keessan dadhaboo cubbamtuu biskuutii walitti mikee deebii obboleettii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu tajaajilamtuu waldaa kanaa kan taate Aaltiyyee Walatta Masqal wajjiniin qophii gaaffii deebii qaban isiniif dhiyaanne irraa hanga dhuma qophii keenyaatti akkan waliin turtan maqaa Waaqayyootti isin gaafannaa kallattumaan gara qophii gaaffii deebii keenyatti isin dabarsina. Qophii wajjin turtii gaarii ayyaana gaarii. Obboleettii keenya jaalatamtuu fi kabajamtuu Biskuut Walatta Mikaa'el qophii gaaffii deebii keenyaa gaaffiin keessa akkas jedha dhaggeeffadhu. Gaaffii tokkoffaa deebii caqasa macaafa qulqulluuti. Yoosef mootichi Daawit keessa waan tureefis Galiiladhaa mandara Naazireet bahee Yihuudaa keessa Betaalem mandara Daawit gahee jedha. Caqasa kana eessarratti argannaa ogeessa gargaaru. Gaaffii lammaffaa kaadhimaan isaa Maariyaam wajjin caafamuudhaafis dhaqee isheen immoo ulfaa turte jedha. Caqasa kana eessarratti argannaa ogeessa gargaaru. Gaaffii sadaffaa Betaalem otoo jirtu yeroo Maariyaamitti deessu gahee. Caqasa kanas naaf ibsi. Gaaffii afuraffaa har'a mandara Daawit fayyisaan isiniif dhalateera innis immoo Kiristoos goofticha. Caqasa kana eessarratti argannaa ogeessa gargaaru. Gaaffii keenya shanaffaan ergamoonni Waaqayyoo ariifachaa yommuu dhaqanis Maariyaamiif Yoosef mucaa siree horii keessa nyaatu irra ciisee argan jechuun isaan irratti argan jedha. Caqasa kana eessarratti argannaa Waaqayyoon isa gargaara. Obboleettii keenya caatii yaadatamuu qabu dhugattee kee gooftaan sagalee jireenyaa siyaada keessas gaaffii ni gaafattee fi deebii keessa haala ni gaafattee siifannee isaa Yoosef sanyii mooticha Daawit keessatti wanta tureef Galiilaa mandara Naaziriit ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara gahee jedha. Jecha kana caqasasaa kan argannu Wangeela Luqaas boqonnaa 2:4 irratti deebiin gaaffii keenya lammaffaa kaadhimaan isaa Maariyaam wajjin caafamuudhaaf dhaqee isheen immoo ulfa turte jedha. Jecha kanas kan argannu Wangeela Luqaas boqonnaa 2:5 irratti deebiin gaaffii keenya sadaffaa Beetlehem utuu jarreen yeroo Maariyaam itti deessu ga'ee jedha. Jecha kana kan argannu Wangeela Luqaas boqonnaa 2:6 irratti deebiin gaaffii keenya afuraffaa mandara Daawit fayyisaan isaa dhalateera inni Kiristoos goofticha. Jecha kana eessarratti arganna naan jettee Wangeela Luqaas boqonnaa 2:11 irratti arganna. Deebiin gaaffii keenya shanaffaa ergamoonni Waaqayyoo ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaam Yoosefiif namicha siree horii keessa nyaatu irra ciisee argite jedhe. Jecha kana eessarratti arganna naan jettee jecha kana kan argannu Wangeela Luqaas boqonnaa 2:16 irratti arganna. Obboleettii keenya gaaffii na gaafattee dhufan dhugattee fi ooftan sagalee jireenyaa siyaada geechuu eebbifa. Egumaan dhugaatti obboleettii keenya Biskuut Walatta Mikaa'el gaafina si gaafadhe haala gaariidhaan naan deemteertaa eebbifama ogeessa sagalee jireenyaa siyaada geessisu dabaree keenya gaafadhu gaaffii yoo qabaatte. Asii gaafatamtu marsalafummaa qaba obboleettii keenya Caatii Yaadatamuu gaaffiin keessa akka jiraa dhaggeeffadhu. Gaaffii jaaffaa eenyu illee yoo isin simatuu dhaabbate dubbii keessan yoo dhaga'uu dhaabbate manicha sana yommuu mandaricha sana yommuu baatan awwaara miila keessan irraa adda. Ani dhugumaan isinitti himaa guyyaa firdii inni warra Soodomii fi Gomoraa faraduu kana warra mandaraa isaanii salphaa hin ta'a jedhee. Jecha kana eessarratti arganna. Waaqayyo gooftaan siyaa gargaaru obboleettii keenya akkanaa dhiyeessuu fi gaaffii keenya torbaffaa
anaaf jettee hunduma biratti hin jibbamtaa namni hamma dhumaatti rakkina obsu garuu hin fayyaa jedha jecha kana keessatti arganna caqasa sanaaf ibsi. Gaaffii keenya 8ffaa har'a mandara daawwitii fayyisaan isaan dhalateera innis immoo gooftichaa inni immoo Kiristoos gooftichaa jecha kanas eessarratti arganna caqasa sanaa ibsi. Gaaffii keenya 9ffaa fayyisuu kee ija keetiin argeera jedha jecha kanas eessarratti arganna. Gaaffii keenya 10ffaa fi inni dhumaa ayyaanonni Waaqayyoo Kiristoos Yesuus waan isiniif kennameef ani yeroo hundaa sababa keessaniif Waaqayyo koonan galateeffadha jecha kana eessarratti arganna. Gaaffii koo akkanaa deebistuu Waaqayyo gooftaan si gargaaru obboleetti keenya buskuuta latta Mikaa'el Gaasee asina gaafatte deebisuudhaaf nayyaala. Gaaffii keenya jaaffaa Maatiyoos Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10:14 arganna. Gaaffii keessa 7ffaa Maatiyoos boqonnaa 10:22 arganna. Gaaffii keessa 8ffaa Wangeela Luqaas boqonnaa 2:11 arganna. Gaaffii keessa 3ffaa fayyisuun kee ija kootiin argeera. Luqaas boqonnaa 2:30 arganna. Gaaffii keessa nu xumura 1ffaa Qorontos boqonnaa 1:4 arganna. Dhugumaan dhugaatoo keessa kalee jireenyaa isaa dhageessuu gaafa na gaafatte. Dhugumatti bultii keenyaatti yaala gargaa finansi gaafadde haala gaariidhaan na deebiteettaa dhuguma dhugaatti eegee gooftaan sagalee jireenyaa si haala keessa lafa irratti waantuma kaasa sana irratti haala mootummaa isaa si haa qopheeffatee biqiloonni walitti keenya. Egaa maatii Waaqayyoo qophiin gaaffii deebii keenyaa asuma irratti gorofaa qophiilee hafu wajjin turtii gaarii ayyaana gaarii kakkaasii kan jalqabsiisee halkasii kan mursiisee qabboota galanni haa ta'an gabaa baraatti asirratti lagzaa bira walwalaatti dinqii walamas qabu kafir yaa qoyyee. Innis Kiristoos mootii hundumaati. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:11. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti isin amannamiin amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kan Waaqayyo jaalatan Waaqayyo caalchisee kan isin jaalatu guyyaa 40 fi 80 cuuphamtanii
mucummaa sillaasee kan fudhattan maqaa kiristoosiin kiristaanaa maqaa amaanu'eeliin amantoota kan taatan maqaa waaqayyootiin nagaa sin gaafadhaa akkam ooltanii akkam turtanii akkam sa'aatiif deeqaa kan eegdanii hamiin waaqayyo abbaan keenya akka badii balleessa akka baay'ina cubbuu keenya osoo nuti lakkaa'in eegee tiksee sa'aatii fi deeqaa kanaan kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaa biyyaa ta'umiin maqaa isaa waamnee maqaa ishee biraa dhiisuun kan nuuf hin danda'amne kennaa guyyaa jimaataa obbolitti ergamootaa qulqulleetti qulqulloota maqaan haadha keenya dubaroo qulqulleetti maram kan kabajamu kaljuu jedhan guyyaa ta'umiin akkasumas ergamoota qulqulloota wareegamtootaaf toltoota waaqayyo kumsara teessaanitti maqaa isaanii kan galatamuu fi kan hojii jedhan guyyaa ta'umiin baga ayyaana waggaan kabajamee oluu dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos baga gaggeessan baga wachumaan nu geenye egaa qophii dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan kutaa qophii irraa kan isiniif dabru kun qophii qo'annaa macaafa qulqulluuti qopheessee kan isiniif dhiyeessu obboleettii keessan dadhabduu fi cubbamtuu kan ta'e caaltuu walatta masqalii qo'annaa macaafa qulqulluu keenyaa guyyaarraas wangeela Luqaas boqonnaa 2 dhaloota Yesuus kan jedhu ta'a jechuudha. Kallattumaan gara qophii kooseen dabarsa qophii wajjiniin turtii gaarii. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 mata dureen dhaloota Yesuus. Yeroo sanattis mootummaa warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafatanittis Aguustos mooticha bara abboomii ba'e. Caafamuu nama kanaatis isa jalqabaa ture innis Qireeniyos Sooriyaa abbaa biyyaa ture ta'e. Kanaafis namni hundinuu adduma addaan ofii caalchisuudhaafis gara mandara kutaa biyya dhalateetti dhaqe. Yoosef sanyii mootii Daawit keessaa waan tureefis Galiiladhaa mandara Naaziriitti ba'ee Yihudaa keessas Beetaalihemitti mandara Daawitis ga'e. Kaadhimaan isaas Maariyaam wajjin caafaudhaafis dhaqe. Isheenis ni ulfooftee turte. Beetaalihem otoo jiranis yeroon Maariyaam itti deessu gahe. Hangafti ilma ishee deesse lafti bultoo karaa deemtu hin arganne waan tureefis wayyaa ittiin martee siree horii keessa nyaatus ni ceebsite. Tiskoota fi ergamoota waaqayyoo tiskoonni tokkos immoo naannawa sanas bakka halkan darbee dammaqanii hoolota isaanii isaan eeguu turan. Ergamoonni waaqayyoo diingata isaan dura dhaabbatanii isin suura gooftichaa namoota isinii ibse karaa irraa isin naanna'a guddaa sodaadhaa. Ergamichis garuu ani hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti himuudhaaf isin dhufe kun saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'a mandara Daawit fayyisaan isiniif dhalateera. Innis immoo Kiristoos goofticha. Mallattoon isaas kan mucaan wayyaa ittiin maramee siree horii keessa nyaatu irra ciisu ni argitu san jedhe. Achumaanis kutaa ergamoota waaqayyoo keessas baay'een ergamichaa kan waan tureefis isaan immoo hogquba waaqayyo waaqa gubbaatti nagaan namoota waaqaatitti gammadu lafa irrattis jedhanii waaqayyoof faarfataa turan. Ergamoonni waaqayyoo isaan bira darbanii gara waaqa ergaa ol bahanii tiskoonni koottaa Beetaliheem ni dhaqnaa dubbiin achi ta'es waaqayyoon nu beeksise kana inni ilaallaa waliin jedhan. Ariifachaa yommuu dhaqanis Maariyaamii fi Yoosefii mucicha siree horii keessa nyaatus ciisanii argan. Tiskoonni sunis mucicha yommuu arganis waan ergamoonni isaanitti waaqayyoo waa'ee isaa isaanitti hime hundumaa ni mul'ise. Waaqayyos dhaga'aa hundumtuu sanuu tiskoonni sunis hundinuus baay'ee dinqisiifatan. Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti baattee ni yaaddi turte. Tiskoonni sunis isin ergamoonni waaqayyoo ittiin himan hundinuus dhagahanii akkuma itti dubbatanis ija isaatiin waan arganiifis waaqayyoon hoqqabaachuu isaa dhiyeessan galateeffachuus gara iddoo isaanitti deebi'an. Ameen. Kakaasee kan jalqabsiisee galan abbaaf galan ilmaaf yaa ta'u. Kutaa lammaffaadhaan
walitti deebinaa qophii eleefaa wajjiniin turtii gaarii.